Assalaamu alaikum ashamaar kafuuni daawwattoota kiyya jaalatamoo baga nagaan gara chaanaaliitti dhuftan kan isin jiru ani obboleessa keessan mootii Oromooti. Guyyaa har'aan tanaa barnoota bu'uura After Effects keessaa hedduu barbaachisaa ta'e waa'ee layeraatii fi mallattoo gargaartuu fuula After Effects keenya gubbaarraa argannu waan ilaalluuf qalbii takkaan na hordofaa isiniin jedha. Wahundi dura viidiyoon tun nama keenya bira geessee namni keenya akka irraa fayyadamuu danda'uuf like, subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Itti aansuudhaan hoggaa After Effects bannee akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Amma dura fuula After Effects fi kutaawwan fuula After Effects keessatti hedduu barbaachisoo ta'an waliin ilaallee turre. Guyyaa har'aan tana waa'ee layeraatii fi mallattoo gargaartuu After Effects hojii qabatamaadhaan kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma argaa jirtan kanatti mana kuusaa keessaa footeejiin irratti hojjedhu waan hin qabneef takka immoo faayilaan hojiidhaaf barbaadu waan hin qabneef jecha faayila irratti hojjechuu deemu gara After Effects kana keessa galfachuun qaba. Akkas godhuudhaaf iddoo duwwaa kanarra ogulamaan cuqaasaa akkuma argaa jirtan kanatti iddoo bikka irraa gartee faayila kee fidachuu barbaaddu filadhuun hanjaa. Akkuma argaa jirtan kanatti faayilli kiyya deeskitooppii isaa hin qaba. Deeskitooppii keessa faayiloota jiru hunda na agarsiise. San keessaa immoo faayiliin an hojiidhaa barbaadu sanduuqa kana keessaa waan hin qabuuf jecha sanduuqa kana guutuu isaa yooniin agartee gara After Effects akka naa dhufu barbaade iddoo agartee import folder jettu tanarraan tuqa. Takka immoo faayila sanduuqa kana keessa waan jiru oftiidhaan barbaade waan jee akkuma argaa jirtan kanatti select godhuudhaan akkatti select godhuudhaan gara agartee After Effects import godhuu danda'a. Garuu ani waan sanduuqa guutuu import godhuu barbaaduuf jecha of duuba deebi'een sanduuqa kana guutuu gara After Effects kiyya naaf galchiin jaan akkuma argaa jirtan kanatti After Effects keessa naaf galee jira. Project panel keessatti store naaf ta'ee jira. Sanduuqa kana keessa waan jira ilaaluu waan barbaade mallattoo dura irratti agarru kan sanduuqa kana cinatti argamtu kan yooniin irra cuqaasee akkuma argaa jirtan kanatti faayila takka immoo footeejii keessa jirtu guutuu isaa na agarsiisa. Yooniin immoo sanduuqa kana deebisee cufuu barbaade akkanumattiin idduma sanduuqa cufamaa jechuudha. Gara biraatiin sanduuquma kanarra yooniin gulamtu akkasumatti kunis faayiloota sanduuqa kana keessa jira banuudhaan na agarsiisa jechuudha. Yooniin cufuu barbaade idduma san deebi'ee yooniin irra cuqaasee takka immoo kilik irra godhe deebisee sanduuqa san cufaa jechuudha. Mee amma wanni ilaaluu barbaadnu sanduuqa kana keessa waan jira agartee maal akka ta'e irraa hubachuu barbaaddan akkuma argaa jirtan kanatti hoggaa faayila san select gootan iddoo tanatti information takka immoo odeeffannoo faayila sanii na agarsiisa. Faayilli kun suuraa of keessaa qaba maqaan isaa akkana jedhama jechuudhaan odeeffannoo agartee faayilaa guutuu iddoo kanatti na agarsiisa jechuudha. Viidiyoolee akkasuma yoo agartee viidiyoolee select goote akkanumatti akkuma argaa jirtan kanatti faayilli kun viidiyoodha. Screen size isaa akkana sakandii takkatti suuraa hanganarraa hojjetame odeeffannoo jiru agartee guutuu isaa na agarsiisa jechuudha. Erga waa'ee kanaa hubanne booda yooniin agartee viidiyoo tana agartee edit godhuu barbaade takka immoo irratti hojjechuu barbaade maaliin akkamittiin irratti hojjedha gaafii jettuuf viidiyoo agartee edit godhuu barbaadde san irratti hojjechuudhaaf takka viidiyoo edit godhuu barbaadde dirqama agartee iddoo agartee viidiyoo ta'e edit itti gootu create godhachuu qabda. Iddoon san maqaan isaa composition jedhama. Composition san dirqama create godhuu qabda jechuudha. Composition create godhuudhaaf takka as dhuftee iddoo tanarraan agartee new composition yoo jetteen composition akkam create godhuu barbaaddan hanjaa gaafii na gaafata. Takka immoo iddoo tanarra dhuftee bakka composition jettu hundarra dhuftee kilik yoo goote akkuma san gaafuma san si gaafata. Kunis deebistee immoo gara biraatiin iddoo kanatti agartee iddoo tana yoo dhuftee composition create godhuu barbaadde iddoo kanaanis iddoo agartee viidiyoo itti edit godhuu dandeessu create godhuu dandeessa jechuudha. Gabaabumatti mee sadeen kana keessaa iddoo tanaan composition keenya create goonu create hoggaanaa godhi jeen composition kee maqaan isaa maal akka ta'u barbaaddan hanjaa maqaan composition kiyyaa yoon barbaade teessin jaan teess
itti aansuudhaan agartee screen sizein composition keetii maal akka fakkaatu barbaaddan anja yooniin agartee presetii takka ammoo screen size after effect naaf qopheesse yoon filachuu barbaade ofiitii osoo hin katabin iddoo kana keessa agartee size screen after effect naaf qopheesse filachuu danda'a yoon barbaade customer irra dhiiseetiin harka kiyyaan iddoo tan agartee size screen kiyyaa bal'ina screen kiyyaatii fi dheerina screen kiyyaa iddoo tanatti barreessuudhaan size screen kiyyaa murteessuu danda'a. Kan itti aanu immoo iddoo tanaa murteessaadha. Kun immoo frame rate composition kee sakandii takkatti suuraa meeqarraa akka hojjetamu barbaaddaa naan jaa. Iddoo tanatti yoon barbaade agartee filannoon qabaa agartee ammaan tana suuraa sakandii takka suuraa 60 irraa akka hojjetamu irra jira. Yoo sakandii takka suuraa 60 irraa yoo irra godhatte kompiitarri keessa dura agartee illaafatee akka ammoo agartee hin dadhabbii agarsiisaa yaani viidiyoo irratti hojjetu sana agartee haala bareedaadhaan irratti hojjechuu hin dandeessu yoo kompiitarri kee da'iifatee jechuudha. Kanaafuu nuti ammaan tana ani kompiitarri kee agartee uumaa waan hin jenneef jecha asuma irratti hin dhiisa. Sababa isaatis sababa agartee viidiyoon ammaan tana ani irratti edit godhuu barbaadu parsakandii 60 tolfamteef jecha akkuma jirutti hin dhiisa. Kan biraa immoo rizooluushinaa viidiyoo keetii iddoo kanaanis jijjiiruu dandeessa. Rizooluushinii jechuun kwaalitiin viidiyoo inni si agarsiisu viidiyoo iskiriin irratti ilaaluu barbaaddu kwaalitiin isaa akkam akkasii fakkaatu barbaadda siin jaa fuulirra dhiiftaa. Iddoo dureeshin takka immoo kompoziishinii kee hammam takka akka dheeratu barbaadda naan jaa sakandii 40 irratti hin dhiisa. Ergasii booda okay jaan akkumaan okay jeenitti kun taayim teebilii takka immoo taayim laayin jaaniini. Taayimlaayinii iddoo ittiin agartee viidiyootii edit godhachuu danda'u maqaan isaa composition kan jedhamu kan agartee maqaan composition kiyyaa teest maqaan ani agartee irratti barreessisanii wajjin teest akkuma argaa jirtan kana sanduuqa keessatti naaf ijaare. Ani agartee sanduuqa kana keessa akka taa'uu hin barbaanne sanduuqa keessa akkuma argaa jirtan kanatti hin baasa. Sanduuqni kiyyaa kophaa qaba kophaa jira composition kiyyaas kophaa jira. Iddoo sanatti wanni hubachuu qabdan laal. Kompoziishinii suuraan isaa takka immoo ayikooniin isaa ayikoonii agartee sanduuqaatiin adda. Akkasa kana hubachuu qabdanii maqaa kompoziishina keessanii akka tasaa ta'e yoo jijjiiruu barbaaddan iddoo kanarraan osoo hin taane akkuma jirtan kana kompoziishina keessanirra dheeyxee kiiboordii keetirraa intar tuuta kun maqaa agartee jijjiiruu dandeessa. Amma haa jijjiiruu teest waan haa jennuun teest waan jenneen. Eegas booda deebinee intar goona akkuma argaa jirtan kanatti maqaa kompoziishina keenya haala salphaa ta'een akkanatti jijjiirannaa jechuudha. Amma gaafiin itti aantu viidiyoo agartee edit godhuu barbaadnu san mana hojii keenyaa takka ammoo kompoziishina keenya keessa haala akkamitti kompoziishina keenya keessa haala akkamiin galchinaa kan jettu immoo waan barbaadde suuraa ta'e viidiyoo ta'e agartee irra dheeyxee select gooteetuma tokkoffaa akkatti fuutee iskiriina keetirra iskiriina agartee kompoziishina keetirra yoo keesse akkuma argaa jirtan kanatti taayimlaayinii takka immoo taayim teebilee keenya keessa nuuf galee jira jechuudha. Karaa biraatiin saalaallu akkaataa itti agartee kompoziishina keessa suuraa takka immoo viidiyoo takka immoo sagalee teenya galfannu mee dudduuba deebi'uudhaaf koontirool Z daawwannu dudduuba deebinee faayila barbaadnu san filannee akkuma argaa jirtan kanatti deebnee fuunee kompoziishina keenya gubbaarra yoo keenye akkuma argaa jirtan kanatti ammaas deebi'ee kompoziishina keenya keessa nuuf istoor ta'ee jira jechuudha. Ammallee koontirool Z goonee dudduuba haa deebinu ergasii ammallee karaa biraatiin faayila keenya kana amma fakkeenyaaf viidiyoo tan fuutee harkiftee gartee taayimlaayinii keetirra yoo geessite haala kanaan kompoziishina keessa siif galee jira jechuudha haala salphaadha. Erga kana hubannee akkaataa itti agartee faayila keenya kompoziishina keenya keessa galfannu eega hubanne booda waa'ee leeyaraa haa ilaallu. Leeyara jechuun maal jechuudha? Leeyara jechuun haala salphaa ta'een akka waraqaatti fudhachuu dandeenya. Waraqaa tokko fuunee tokko gubbaarra hoggaa keenya akkatti leeyara lama jedhama. Leeyarri san ammoo amala qaba. Leeyarri gubbaarra jiru yooma waraqaa agartee tokko fuunee tokko gubbaa hoggaa keenya waraqaan gubbaarra jiru san isa jala jiru san hin haguugata kamuu hin dho'isama. Sababninis agartee isa gubbaarra jiru qofaatu argamaa jechuudha. Yoo waraqaan gubbaarra jirtu san
tiraansipaarantii takka ammoo agartee akka daawwitiitti isa jala jiru san kan agarsiisu yoo taate leera jala jiru san agaruu dandeessa. Ammallee yoo immoo saayiziin leera keenya kan gubbaarra jiru san saayizii jalaarra xiqqaate leera isa jala jiru san ijaan agaruu dandeessa jechuudha. Haala salphaa ta'een isa kana hubachuudhaaf mee suuraa takka fuunee gara agartee kompoozishinii keenyaa isaa galchinu suuraa aduu jettu tana mee harkifnee kompoozishinii keenya keessa akka argaa jirtan kanatti haa galchinu. Akkuma argaa jirtan kanatti suuraan teenyaas gara leeraa jijjiiramtee jirti. Garuu suuraa teenya arguu hin dandeenye. Sababni suuraa teenya agaruu hin dandeenyeef akkumaan dura isin ibsuu yaaletti heera leeraatti leerri gubbaarra jiru yoomillee isa jala jiru san hin dho'isa. Yoo saayizii leera gubbaarra jiru san guddaa ta'e takka ammoo yoo agartee leerri gubbaa jiru san tiraansipaarantii hin ta'in. Tiraansipaarantii jechuun akka daawwitiitti isa jala jiru yoo hin agarsiifne gabaabumatti agartee waan agartee leerri gubbaarra jiru kun isa jala jiru san dho'iseef jecha agaruu hin dandeenye. Leera kana yoo agaruu barbaanne akkuma argaa jirtan kanatti jalarraa fuunee gubbaarra geessuu dandeenya. Yoo agaruu barbaanne akkuma argaa jirtan kanatti leerri keenya waan gubbaarra ba'ee jiruuf jecha agarree jirra. Sababni itti agarre maaliif duuba leerri gubbaa jiru kun isa jalaan dho'isin jettee yoo gaafatte akkuma argaa jirtu kanatti saayiziin agartee saayiziin leera keenya kan gubbaarra jiru takka ammoo hammi saayizii viidiyoo irratti xiqqoo waan taateef jecha viidiyoo agaruu dandeenya. Garuu leerri gubbaarra jiru kan iddoo inni jiru kanaan viidiyoo teenya agaruu hin dandeenyu. Hamma feete agartee viidiyoo teenya akkana ilaalaa oolte iddoo inni agartee dhaabbatee jiru iddoo suuraan teenya jirtu tun iddoo suuraan teenya jirtu tanaan uummata akkallee waan jira agaruu hin dandeenyu. Iddoo suuraan teenya jirtu tun waan jira ijaan agaruu hin dandeenyu jechuudha. Sababninis gartee hin dho'isitii jechuu isa jala jiru san. Gara biraatiin wanni guddaan asitti nuti hubachuu qabnu footeejiin nuti gara kompoozishinii keenyaa geessinu hundinuu gara leeraa jijjiiraman. After effects keessatti footeejiin nuti agartee gara kompoozishinii takka ammoo iddoo editii keenyaa geessinu hundinuu kophatti gara leeraatti waan jijjiiramaniif waan kana akka gaariitti hubachuu nu barbaachisa. Akkas jechuun kompoozishinii keenya keessa wanni agartee irratti hojjennu hundinuu leera ta'a jechuudha. Kanarraan immoo leera kana akka gaariitti hubachuu nu barbaachisa. Ammallee hundinuu leerri agartee kompoozishinii keenya keessa jiru hundinuu koontiroola mataa isaanii qaban. San koontiroola isaanii san hubachuudhaaf dura irratti akkuma argaa jirtan kanatti kun leera kiyyaa kunis leera lameen leera viidiyooti jechuudha. Mallattoo isaa asirra jirtu tanaan kophatti isaan agartee koontirool godhuu dandeenya jechuudha leera keenya. Akkuma argaa jirtan kanatti mallattoon dura irratti nu dhuftu tun mallattoo ijaati. Mallattoon ijaatuun leera nuti select goone kana agartee yoo agaruun barbaanne takka ammoo akka dhokotu barbaanne ija tanarra tuuta. Garuu leerri keenya kun kompoozishinii keessaa hin haqamne osoo hin haqamin idduma san taa'ee garuu ati akkan argamne godhuu dandeessa hin dho'isiteen jechuudha. Akka iskiriina keetti irratti mul'anne gooti osoo kompoozishinii keenya hin haqin. Tanaaf nu gargaarti jechuun mallattoon ijaa. Mallattoo itti aantu immoo tan agartee sagaleeti. Yoo amma fakkeenyaaf leera kan selektaa goonu sagalee qabaa jennu sagalee isaa dhagaan jirtan na fakkaata. Garuu sagalee qabaa iddoo kanatti si agarsiisa kun sagalee qabaachuu maaliif viidiyoodha. Sagalee isaa tan agartee dhageeffachuu hin barbaanne takka ammoo akka iskiriina keenya irratti hin mul'anne yoo barbaadde sagaleen san akkanatti irraa tuutaa sagalee san hin dhageessu jechuudha. Viidiyoo san numa laalta malee sagalee isa viidiyoo sanii dhaga'uu hin dandeessu jechuudha yoo iddoo tana kilik goote. Tanaaf nu gargaara akkana koontirool godhuu dandeessa. Kan biraa immoo mallattoo agartee akka fuul istooppii tan mallattoon akka fuul istooppii tun leerri hundinuu qaban beekatu. Kun mallattoo nama laalaa jiru kun hundinuu agartee waan ittiin agartee mallattoolee ittiin leera keenya koontirool godhuu dandeenyu hundi isaanii leera keenya kophatti kan ittiin koontirool goonu mallattoo fuul istooppii kanarra yoo cuqaasne akkuma argaa jirtan kanatti suuraan teenya hin badde. Ani suuraa tana dhabamsiisne suuraa tana dho'isne maaliif dhokattee jettee gaafachuu dandeenya. Sababni isaatis iddoo ogaa agartee mallattoo tana agartee leera keenyarra goote after kompoozishinii keetiin maal jechaa jirta ani waan takka illee ilaaluun barbaadu iskiriina kiyya irratti
leerriin ana gartee irra tuqe kun qoftiin akka naa mul'atuun barbaada jechuudha. Yoo leerri dhibbi as keessa jiraate ati wanni ijaan agartu leera agartee irratti agartee fuulistooppii gootee kana qofa agarta. Kan akka gaariitti hubachuudhaaf mee viidiyoo tanarraa baanee asitti wanta keenya kana selektaa goonu kan agartee suuraa teenyaa kana selektaa goonu. Yoo amma suuraa teenya tanarra dhufnee fuulistooppii san tuqne viidiyoon teenya hin dhabamti. Sababni isiin itti dhabamteef waan nuti agartee kompoozishina keenyaan nuti suuraa qofti agaruu barbaanna kan biraa agartee na duraa dho'isii agaruu hin barbaadu waan akka nama je'eeniti jechuudha. Kan biraa agartee mallattoo akka qulfii tanaa qulfiidha jechuudha. Mallattoo tana agartee fuutee after leera keetirra leera kan amma fakkeenyaaf kanan barbaada qolloftee haa jennu. Yoo qolloftee leera kana koontirool godhuu hin dandeessu jechuudha. Mallattoon qulfii tun leera kan ittiin agartee koontirool takka immoo ediit gootu. Ediit godhuu barbaadde amma fakkeenyaaf leera kana humaa takka illee ediit godhuu hin dandeessu. Hatta agartee leeruma kana select godhuu hin dandeessu. Sababni isaatis qolloftee jirta jechuudha. Kanatti aanu immoo mallattoo tana. Mallattoo tana agartanii mallattoon tun agartee dhoggaa fi after effect irratti dhoggaa mallattoo tana agartee mallattoo tana jala agartee koontiroola leera kanaa jira jechuudha. Select godhuu hin dandeenyu garuu intuuna akkuma argaa jirtan kanatti foormii qaba. Tiraansfoormii jechuun kan ittiin koontirool goonu amaloota leera kanaa kan ittiin koontirool goonu. Fakkeenyaaf poozishiina imeejii keenyaa takkamu poozishiina suuraa teenyaa tan agartee jijjiiruu barbaanne iskeela isaa yoo jijjiiruu barbaanne yoo agartee imeejii keenya kan agartee shira akka yoo barbaanne takka ammoo rooteet godhuu yoo barbaanne takka ammoo oppaasitii isaa agartee yoo jijjiiruu barbaanne kunis ankar pooyintiidha agartee kun ankar pooyintii jaama itti deebina akka gaariitti hubanna. Yoo agartee jijjiiruu barbaanne iddoo kanarraa hin jijjiiramee haa jijjiiru. Hin jijjiiramu akkuma argaa jirtan kanatti jijjiiruu hin dandeenyu. Sababni isaatis agartee koontiroolii leera kanaa guutuu irratti akka fayyadamuu hin dandeenye as iddoo kanaan of goonee jirra. Sababa qollofneef jechuun koontiroola isaa waan qollofneef qulfiitan yoo irraa kaafne amma fakkeenyaaf iddoo poozishina kanaa dhufne akkuma argaa jirtan kanatti iskiriina keenyarra gartee sossoosuu dandeenyee jira jechuudha. Poozishina suuraa teenyaa haala salphaa ta'een jijjiiruu dandeenyee jira. Tun katabbiin lameen lakkoofsi lameen as jiru kun tokko kana x axisiiti kun x axisiidha. Gamanaa fi gamana oofuudhaaf si gargaara jechuudha. Kan itti aanu immoo y axisiidha. Akkuma argaa jirtan kanatti y axisiidhaa fi gara agartee gara y axisiitti sochii akka gootu si gargaara jechuudha. Kuni poozishina objektii keenyaa jijjiiruudhaaf nu gargaara. Kan itti aanu immoo kun iskeel kajoo kun agartee iskeel agartee objektii keenyaa takka immoo suuraa keenyaa koontirool godhuudhaaf nu gargaara. Mee fakkeenyaaf iskeela isaa akkuma argaa jirtan kanatti akkatti guddisnee akka agartee viidiyoon jala jirtullee argamne godhuu dandeenya. Hir'isuu dandeenya akka argaa jirtan kanatti saayizii agartee suuraa keenyaa haala salphaa ta'een jijjiiruu dandeenya jechuudha. Mallattoon akka salsalataa tan bira jirtu tun immoo wanni si gargaartuuf x axisiidhaa fi y axisii haala wal fakkaataa ta'een akka agartee saayizii isaa jijjiirtu si gargaara. Yoo isa kanarraa kaafnee agartee mallattoo dura jirtu tanarra qofti jijjiirru taate kan suuraan teenya agartee saayizii isaa kan jijjiiramu x axisii qofaa jechuudha. Mee haa jijjiiru. Akkuma argaa jirtan kanatti x axisii qofaatu suuraan teenya jijjiiramaa jira. Koontirool z jennee akkuma duraanii deebifna. Kan itti aanu kun immoo y axisii qofa jijjiira. Akkuma agartan kanatti saayizii agartee objektii keenyaa takka ammoo suuraa teenya y axisii qofa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Koontirool z jennee bakkuma duraanitti deebisna. Eegas booda agartee salsalata keenya irra deebifna jechuudha. Kan biraa immoo rooteeshinaa jechuudha. Rooteeshinaa dhugaas hin jennu rooteeshinaa amma fakkeenyaaf suuraa teenya tana shira akka jiru barbaadde akkuma argaa jirtan kanatti iddoo hoggaa agartee akkatti ijaane shir akka jettu godhaa jechuudha. Akka goommaatti shir godhuu dandeessa jechuudha. Suuraa taatee agartee waan barbaade asirraa qabaatte shir akkana godhuu dandeessa jechuudha. Kun immoo oppaasitiidha. Oppaasitii jechuun waa agartee suuraa teenya tana tiraanspaarent godhuu jechuudha. Akka agartee
wanni jala jiru takka immoo suuraan jala jirtu takka immoo layerii jala jiru san akka mul'atu godhuu dandeessa. Tiraansipaarantii godhuu dandeessa jechuudha. Opaasitii yoo opaasitii isaa dhibbarra jira amma fakkeenyaaf objektii keenya kana poozishina isaa dura mee uummata agartee doonii gubbaarra jiru kanarra fuunee haa geessinu. Akkuma argaa jirtan kanatti uummata kan agarru. Uummata dooniirra jiru kana ijaan agaruu hin dandeenyu. Sababa isaatis sababa agartee suuraan teenya dhoositeef jecha jechuudha. Mee opaasitii isaa haa hirrifnu akkuma agarraa jirtan kanatti hoggaa hirrifnee suuraa teenya gara tiraansipaarantii takka immoo akka daawwitiitti akka keessaan mul'atu godhuu dandeenya jira jechuudha. Opaasitii jechuun isa kana dhibbarratti haa deebisnu. Haala kanaan opaasitii hubanne kan nu hafe ankar pooyintiidha. Ankar pooyintii kana hubachuudhaaf hojiidhaan ilaalla. Durarratti iddoo kanatti haa dhaabbannu waa'ee agartee koontiroola isaa eega ilaalle booda itti aansinee mallattoo agartee roga afree tana ilaalla. Mallattoo roga afree tun immoo kalara agartee leera keetii jijjiiruudhaaf takka immoo leerri kee kaanirraan adda akka taatu si gargaara jechuudha. San keessaa amma fakkeenyaaf akka kilik yoo gootee agartee mallattoo agartee suuraa teenyaa tana takka leera suuraa keenyaa kana yoo jijjiiruu barbaanne leerri isaa akkuma argaa jirtan kanatti leerri isaa akkana jira. Leerri keenya kun akkana fakkaata. Yoon amma fakkeenyaaf leera isaa kana reed jee diimatti jijjiiramee jira jechuudha. Leera suuraa teetii takka immoo leera agartee footeejii keetii jijjiiruu dandeessa. Haala salphaa ta'een iddoo tanarra dhuftee leera footeejii keetii gara barbaaddetti kalara barbaaddetti jijjiirti. Leerri suuraa hundinuu akka agartee bicaa ta'u yoo barbaadde bicaa ta'a jechuudha. Itti aanu immoo leera kana dhufnee gara barbaannetti yoo barbaanne agartee kalara kanatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma agartee mallattoo sanitti aanee asitti maqaa agartee maqaa kanaa jira jechuudha. Maqaa leera keetii. Akkuma argaa jirtan kun maqaan isaa agartee jijjiiruu hin dandeenyu. Maqaa leera keenyaa karaa barbaannetti jijjiiruudhaaf leera keenya select gooneetuma inter irra goonaa akkuma argaa jirtan kanatti maqaa agartee gara barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Jijjiiruun fedhu fakkeenyaaf yoo jijjiiruu taate hawaa qofa jenna. Hawaadha tuni hawaa jennume halas inter jettaan akkuma itti filattetti maqaa isaa jijjiiramee jira jechuudha. Mallattoo agartee ittiin koontirool goonu agartee haala ittiin agartee leera keenya koontirool goonu ilaa asii ilaa hanga maqaa eega ilaalle booda kana asii achi jirutti deebinaa mee agartee mallattoo iddoo sanatti argamtu takka takkatti haa ilaallu. Mallattoon asitti agartu kun hoom jaamti. Hoom jaamti yoo immoo agartee yoo irra tuyte akkuma argaa jirtan kanatti piroojeektii haarii agartee hojjechaa jiru san dhiifnee piroojeekta haarii yoo eegaluu barbaanne akka saniif nu gargaarti. Akka agartee piroojeektii duraan irratti hojjechaa jiru kana dhiifnee piroojeektii haarii eegaluu nu taasisa jechuudha. Eegaluu nu dandeessisa jechuudha. Asirra dhuftee kilik gootee niw piroojeektii hojjettee kan duraan dhiisee haaressiif eegalsiisa jechuudha. Piroojeektii biraa kan irratti hojjettu kireetsiif godha jechuudha. Kana agartee akkuma jirutti irraa bahuudhaaf eegsisan tuyitaa. Itti aansu immoo selection tool jedhama. Selection tooliin kun agartee tuulii agartee ittiin agartee kompoozishina keenya keessa footeejii keenya ta'ee idduma barbaade agartee select ittiin godhuudhaaf nu gargaarti. Mallattoo tanatti fayyadamuudhaan waa hunda godhaa jirra jechuudha. Tun select godhuudhaaf nu barbaaddi. Mallattoo tana fayyadamnee saayizii waa hedduu jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf egaa agartee erga agartee leera agartee suuraa teenyaa tana filanne booda irra dhufnee suuraa teenya tana poozishina isaa jijjiiruu dandeenya. Akka barbaadne godhuu dandeenya. Akkuma argaa jirtan kanatti suuraa teenya waggaa select goone roga afree akka 2 3 4 akkana kanasii kun agartee kan ittiin agartee poozishina taatee kan ittiin agartee objektii keenya san koontirool godhuu dandeenya. Koontirool godhuudhaaf nu gargaarti jechuudha. Mallattoon tun waa hedduu koontirool godhuudhaaf nu gargaarti. San keessaa immoo waan asitti ilaalle kana koontiroola agartee leera keenya kan asitti ilaalle kana hunda hojjechuu danda'ama. Fakkeenyaaf poozishina isaa jijjiiruudhaaf daayireektilii eega select goote booda eega agartee
asitti select goote booda position agartee suuraa keetii iddoo takkarraa harka keetiin agartee iskiriinumarra ooftee akka nama agartee silkii teetirra iskiriinaan agartee waa jijjiiruu jiruuti fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Iskiriina keetirra akka barbaadde jijjiiruu dandeessaa. Positionaa iskeela yoo jijjiiruu barbaadde roga afurii tana keessa agartee takkarra dhayitee kana dhayitee iskiriina saayizii wanta kee akkatti jijjiiruu dandeessaa jechuudha. Maal saayizii agartee objektii gadi jijjiiruu dandeessa. Control Z jennuun ammallee agartee iskeela objektii keenya akkuma argaa jirtan kanatti guddifnee xiqqeessuullee hin dandeenya jechuudha. Iskeela agartee objektii keenyaatillee control ittiin godhuu hin dandeenya jechuudha. Control Z jennaan akkuma duraanitti deebisna. Mallattoon itti aantu immoo quba shanee kana shaneen tun mallattoon shanee tun agartee iskiriina irratti daawwannu takka ammoo agartee footeejii keenya irratti ilaallu gara barbaanne sochoosuudhaaf akkanatti agartee iddoo barbaanne ol feene gara biraa feene as fiduu dandeenya ol kaasu akka barbaadde iskiriina kee agartee sochoosuudhaaf si gargaara. Kan amma fakkeenyaaf iddoo tanatti select godhamee jira. Amma selekshinni tuuliin keenya isarra jira. Selection tuuliin keenya shanirra jira. Shanirra agartee gara agartee shanee kana fayyadamnee waa takka illee select godhuu hin dandeenyu. Shanee tanatti fayyadamnee control godhuu dandeenyu iskiriina keenya qofaa jechuudha. Kan itti aanu immoo mallattoo agartee akka sarchii tana agartee maqaan isii zoom jaamtii. Zoom jechuun agartee kan ittiin iskiriina keenya agartee zoom ittiin goonu akkatti guddifnee saayizii iskiriina keenyaa osoo agartee saayizii kompoozishina keenyaan jijjiirin saayizii iskiriina keenya kan ittiin daawwannu qofti agartee guddisuudhaaf xiqqeessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Wanni asitti agarru kun zoomiin kun jechuudha. Isuma kana immoo karaa biraatiin iddoo kanaan agartee zoom tuuliidha kunis akka barbaadetti saayizii iskiriina keetii guddistee xiqqeessuu dandeessa. Mee selection tuun irratti deebinu saayizii iskiriina keenyaa amma kan akkuma argaa jirtan kana guddisnee xiqqeessuu dandeenya. Yoo barbaadde immoo tuulii tanarra dhuftee tanaaf fayyadamtee saayizii iskiriina keetii guddisuu dandeessa. Akkuma argaa jirtan kanatti iskiriina keenya kutee jira. Yoo amma fakkeenyaaf iddoorra deebisuu barbaadde iskiriina kee kan harka shanee tanaaf fayyadameetumaan harkisee iddoo tana akka dhuftu barbaada. Akka malee guddaadha ammallee deebi'eetiin agartee saayizii agartee iskiriina kiyyaa kan agartee xiqqeessee akkan barbaadutti ilaaluudhaaf na gargaara jechuudha. Kan biraa immoo mallattoon asitti iddoo kana jirtu hundinuu tan kaameraati waan tanan ta'e mallattoon tun footeejiin nuti agartee select goone san rotate godhuudhaaf nu gargaarti. Hojiin agartee mallattoo tanaatii fi hojiin roteeshinaa kun takkuma maaliif yoo jette kan agartee iddoo tanarraan agartee eegaa agartee suuraa agartee rotate godhuu barbaaddu select goote booda suuraa tanarra dhuftee eegaa agartee as iddoo kana tuulee kana filattee akkuma argaa jirtan kanatti share godhuu dandeenya jechuudha. Hojiin isaanii takkuma iddoo kanaa soo dhuftee agartee share goote haaluma salphaadhaan share goote. Asiinis control godhuu dandeessa. Amma agartee mallattoon ilaamaan tana laaleen kan itti aantu agartee tana jechuudha. Maali tuni anchor pointii baanasan. Anchor pointii hubachuudhaaf anchor pointiin isa tana. Tana agartanii selection tool irratti deebinu mallattoo iddoorra jirtu tun agartee anchor pointii jedhamti. Anchor pointiin iddoo irraa agartee saayiziin objektii keenyaa itti guddifnee irraa xiqqeessuu dandeenyu takka. Amma fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kanatti selection tool irra jira wanni keenya select ta'ee jira. Amma saayizii isaa kana yoo hanga feete agartee akka barbaaddetti xiqqeessite akka xiqqeessinetti anchor pointiin bakki inni itti xiqqaatu iddoo tanarratti hundaa'a jechuudha. Mee haa guddifnu ammallee shoof iddoo tanarraayis waluma qixa asirraayis wal qixa iddoo tanaa jechuudha. Pointiin inni irraa agartee saayiziin keenya irratti xiqqaatu itti guddatu iddoo tanaa jechuudha. Anchor pointiin isa kana akkasitti haa hubannu. Amma kun immoo anchor pointiin tun immoo inni nu gargaartuuf iddoo isaa jijjiiruu barbaadde egaa iddoo san filatte booda bakka barbaaddetti jijjiiruu dandeessa. Amma fakkeenyaaf
asirra haa goonu iddoo agartee anchor point keenyaa kana asirra haa goonu. Akkuma argaa jirtan sun achirra jira. Saayizii isaa jijjiiruu barbaadna haa jennu amma. Iskiriina kana yaani objektii keenya kan suuraa teenyitan saayizii isaa jijjiiruu barbaada. Laal eessatti deema eessatti deema eessatti deema anchor point san bira dhaqaa jechuudha. Saayiziin anchor point bira yoo guddisuu barbaaddes achumarraa ka'ee guddataa jechuudha saayiziin isaa. Control Z jennee akka duraanitti haa deebisnu. Anchor pointiin kanaaf nu gargaara. Anchor pointiin hedduu barbaachisaadha After Effects keessatti. Kan itti aanu gartee kun kana kophaatti ilaalla. Tanneen leeyera mataa isaaniittu leeyera. Kunis leeyera kunis leeyera kunis leeyera. Agartee kun itti deebina. Kan biraammoo hedduu barbaachisaa kan ta'e kan itti agartee yeroo hedduu irratti hojjettu hojii teetii irratti hedduu si gargaaru hojii After Effects keessatti irratti hojjechuudhaan si gargaaru. Leeyera kana agartee osoo agartee saayizii osoo hin taane maarreen hin taane akkamittiin agartee yeroo murtaawaa ta'e qofti yeroon an murteeffadhe qofa leeyerri kiyya akkanaa mul'atu akkamittiin godhaa jettee akka gaafattuu taate shuuf amma fakkeenyaaf leeyerri keenya kun viidiyoo teenya guutuurra jira. Viidiyoo teenya guutuu isaarra jiraa jechuun suuraan teenya sun. Suuraan tun agartee yeroo ati murteessite qofti akka mul'attu yoo barbaadde shuuf iddoo tanarra dhuftee gartee amma ani sakandii 10 irraa eegalee takka ammoo mee kottaa iddoo tan suuraa tana fuunee achi haa geessinu. Asitti immoo saayizii isaa haa hir'ifnu. Iskeelii isaa haa hir'ifnu. Iskeelii isaa akkuma argaa jirtan kanatti haa hir'ifnu. Aduu haa fakkaattu. Akkuma argaa jirtan kanatti iskeelii isaa hir'ifnee jirra. Amma ani agartee aduun tun agartee viidiyoo tiyya hunda irratti akka mul'attu hin barbaadu. Takka ammoo ijiin kun agartee akka viidiyoo tiyya hunda irratti akka mul'atu yoo hin barbaanne sakandii 10 irraa eegalee akka mul'atu hin barbaade leeyera select kan godhe booda dura isaa sanirraa dhufa. Akkuma argaa jirtan kanatti fuudheen harkisee iddoon barbaadu san qofa keessa. Amma asirraa eegalee mul'ata jechuudha leeyerri. Shoof as kana hunda hin jiru suuraan tiyya asiis hin jiru. Asiis hin jiru. Amma fakkeenyaaf asillee akka hin jiraanne yoo godhuu barbaade akkuma agartan kanatti asitti ni haqaa jechuudha. Iddoo kan hundarra haqee. Akkuma agartan kana viidiyoon tiyyaa asitti firii taatee jirti. Asirraa eegalee suuraan tiyya mul'ata jechuudha. Hin mul'ata. Shoof mul'ata. Asirraa agartee ilaa hanga viidiyoo tiyyaa akhirarra jira. Amma iddoo tan hoggaa ga'ee amma agartee iddoo tana hoggaa ga'e akka asirraa ilaa asii hoggaa ga'e hoggaa bikka tana bikka gaara kana bira ga'e akka agartee ammallee mul'anneen barbaada. Gamanaan dhufee akkuma argaa jirtan kanatti niin haqaa asirraa agartee harkisee iddoo tanarra geessa. Ammaan tana suuraan tiyya iddoon an murteesse qofti itti mul'atti. Akkuma argaa jirtan kanatti. Haala salphaa ta'een akka duraanii deebisuu hin barbaade asirraa harkisee bikka duraanii deebisuu hin danda'a. Yoo hin barbaade agartee xiyya kiyya kana fuudheetumaan bikkaan barbaadu san bira geessee kiiboordii kiyyaarraa altiidhaa fi biraakeetii agartee biraakeetii gama agartee ijiruu gamaan barbaadu sanii agartee geessa. Akkanatti bikka duraanitti deebi'a jechuudha. Guutuu viidiyoo tiyya irratti mul'ata jechuudha. Asiinis yoo hin barbaade agartee bikka duraanitti deebisuun barbaade alti godheetumaan iskiriina kiyyarraa agartee biraakeetii san tuqa akkasuma mul'ata jechuudha. Viidiyoo tiyya guutuu irratti mul'ata jechuudha. Hir'isuu barbaaddes akkasumatti altii tuuxee biraakeetii ilaa asii godhuu barbaadde biraakeetiin gamana jiru ilaa hanga ati barbaadu. Agartee iddoo tan biraakeetiin gamanaan jiru yoo taate ilaa asii akka mul'atu sii godha akkasitti itti fayyadamta haala salphaa ta'een. Kana booda amma wanni ilaallu ayinaa leeyeraati. Akkaataa itti leeyera keenya koontirool goonu hangana eega ilaalle booda leeyerri ayinaa hedduu qaba. Leeyera kana malee an mataa kiyyaaf leeyera kireet godhuun hin danda'a. After Effects keessatti osoo agartee footeejii kee impoortiin godhin kompoozishinii keessatti iddoo hojii ta'e keessatti mataa keetiin footeejii malee leeyera mataa keetii kireet godhuu dandeessa. Idduma banaa kanarra dhuftee kompoozishinii keessa iddoo banaa dhuftee hoggaa kileek irra gootee leefti kileek hoggaa gootee akkuma argaa jirtan kanatti niiw iddoo jirtu tanarra dhuftee teekst leeyarii jira. Kunis leeyera yoo amma fakkeenyaaf teekst kireet naa godhi jettee leeyera maalis kireet nu godhe jechuudha teekstii jechuudha.
tekstii amma iddoo kana wanni keenya agartee selekshinii keenya maawuziin keenya gara agartee katabbiitti jijjiiramee jira. Iddoo itti katabuu barbaaddu fakkeenyaaf asittiin katabuu barbaadaa jennu iddoo tanarra dhufee kiliik irra godha waan hin barbaadu san amma fakkeenyaaf mootii jennu akkuma argaa jirtan kanatti mootiin kun agartee inni kunis agartee leerri keenya kan agartee leerri aynaan leerra nuti amma kireet goone kontiroola nuti jenne san malee agartee kontiroola mataa isaa qaba akkuma argaa jirtan kanatti teekistii keenya eega kireet goone booda iddoo irraa ittiin kontirool godhuu dandeenyu akkuma argaa jirtan kanatti iddoo tana jira jechuudha kontirool itti bakka ittiin agartee katabbii teenya kontirool goonu san kan biraa immoo kontiroola mataa isaa qaba jechuudha katabbiin keenya kun kontiroola mataa isaa qaba. Mee kontirool godhuudhaaf selekshin tuul irratti haa deebinu. Mee haa bal'ifannu. Akkuma garaa jettan kanatti bal'ifanna. Waggaa agartee katabbii keenya irra kilik goone katabbii sana agartee karaa ittiin kontirool goonu kun hundinuu asitti akkaataa itti katabbii teenya waan ittiin kontirool goonu godhuudhaaf nu gargaaran as keessa jira. Fakkeenyaaf iddoo fiil jettu tan agartee dheenee dura akkanatti egaa agartee guutuu isaa agartee select goone booda katabbii teenya kalarii isaa jijjiiruu barbaadda gara adiitti jijjiiruu barbaadda adiitti jijjiirama. Akkuma agartan kanatti adiitti jijjiirama. Kun strook jedhama. Strook jechuun isa jiru strook irraa kaafne akkuma agartan kana katabbiin teenya suuraa takka yaani kalara takka qofarraa katabamte yooma strooka keenya irratti itaane strooka keenya fakkeenyaaf 10 irra jira akkuma garaa jirtan kana waan isa marsu jechuudha marsaa isaa katabbii irra deebitee ittiin marsitu sanii kun ammoo teekstii keenya agartee guddisuudhaaf xiqqeessuudhaaf nu gargaara. Iddoon kun immoo agartee teekstii abbaa lamaa sadii yoo qabaanne yoo wal jalaa gubbaarraa yoo qabaanne adda fageessuudhaaf nu gargaara. Kun agartee kun ammoo teekstii keenya addaan fageessuudhaaf nu gargaara. Akkanatti addaan fageessita jechuun mootii jetti. Kan biraa immoo iddoo tanarraa agartee poozishina teekstii keenya akkuma argaa jirtan kanatti jijjiiruu dandeenya. Waa'ee aksesiidhaas akkatti jijjiiruu dandeenya. Yoo barbaanne immoo selekshin tuulii kanatti fayyadamne poozishina isaa akkuma argaa jirtan kanatti iddoo barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Ammallee saayizii isaa illee agartee afreen tana fayyadamne akkatti guddifnee xiqqeessuu dandeenya. Takka immoo kontirool isaa kanarra dhufnee tiraansfoormii kanarra dhuftee iskeelii isaa agartee akkuma argaa jirtan kanatti guddisnee xiqqeessuu dandeenya. Ankar pooyintiin agartee katabbii teenya iddoo tana jirti. Yoo barbaanne ankar pooyintii kana tuqnee agartee iddoo tanarraa kaafnee iddoo kanarra yoo geessine iskeela isaa yoo jijjiirre ammaan tana eessarraa jijjiirama? Iskeelli isaa idduurraa jechuudha. Yoo idduurraa eegalee jijjiirama idduurraa eegalee guddata. Bakki agartee ankar pooyintiin isaa idduurra jira jechuudha. Akkasuma yoo agartee katabbii kana agartee foontii isaa jijjiiruu barbaaddee dheettee tumu lamarra tuqxee akka gaariitti select goote booda guutuu isaa katabbii san select lama dheettee irra tuqxee iddoo kanarraa agartee katabbii barbaaddeetti foontii agartee foontii katabbii keetii jijjiiruu dandeessa. Karaa kanatti haa jijjiiru akkuma argaa jirtan kanatti reegulaarii jedhama kunis reegulaariin qaba. Kuni foontii kee agartee gara barbaaddeetti jijjiiruu dandeessa. Kun agartee foontiin ta'e hundinuu takka guddaa takka xiqqaa akka ta'uu barbaaddee si gargaara. Barbaaddee akka duraan deebisuu dandeessa. Yoo barbaaddee akkana godhuu dandeessa. Kanumatti haa deebifnu. Kontiroolii agartee leera katabbii keenyaati. Haala kanaan leera keenya agartee leera teekstii kireet godhuu dandeenya jechuudha. Katabbii teenya haala kanaan katabuu dandeenya. As dhufnee asirraan agartee teekstii leerii katabuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo daayireektilii iddoo tana dhufnee ammallee agartee yoo kiliik irra goone leera kophaa keenya kireet nuuf godha jechuudha. Iddoo tana dhufnee as eega select goone booda iddoo itti katabuu barbaadurra dheeyitee
asirra yoo kilik gogaa goote iddoo tanatti agartee empty text layer siin jaa katabbiin asitti katabuu dandeessaa jechuun waan barbaaddee ama Oromoo jennuun. Oromoo jennu akkuma agartan kanatti egaa katabnee finne booda iddoo kanatti adeemnu kunoo akkatti Oromoo katabamtee jirti jechuudha. Kuni walumaa galatti leera teekstii jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti maqaan katabbii keenyaa guutuun akkuma agartee katabbii keenyaatti jijjiirame. Maqaan leera keenyaa katabbii keenya katabumatti jijjiirame. Yoo maqaa agartee leera keenyaa Oromoo katabbii keenyarraa adda akka ta'u barbaadde teekstii jennaan. Fakkeenyaaf intarra gooneetuma teekstii jennaan. Kun teekstiitti jijjiiramee jira jechuudha. Intar goota ammas teekstii garuu katabbii asiin jijjiiruu jechuudha. Haala kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akkuma isin jee kun amma fakkeenyaaf kalaraa agartee leera teekstii keetitti jijjiiruu barbaaddee gara barbaaddetti jijjiiruu dandeessa. Kana keessaa amma fakkeenyaaf giriin haa goonu akkuma agartan kanatti leera keenya kana agartee gara wal fakkaatutti haa jijjiiru. Giriinitti haa jijjiiru. Akkuma agartan kanatti kalara leera keenyaatti haala kanaan jijjiirree yoo immoo amma fakkeenyaaf katabbiin teenyituun viidiyoo tan hundarratti mul'atti beekadhu. Akka mul'anne yoo barbaaddee iddoo asirraa eegaltee qofti akka mul'attu yoo barbaaddee as dhuftee eegaltee akkuma isin jeessan yoo barbaaddee gamanaan dhuftee akkatti harkiftee asirraa eegalee akka mul'attu godhuu dandeessaa. Ammoo kan hunda viidiyoo teenya yoo ilaallu hin jiru jechuu Oromoo bakki joosaan. Tanallee agartee fakkeenyaaf teekstii jettu tan agartee teekstii jettu tanallee fuunee agartee iddoo barbaanne irraa akka mul'attu godhuu dandeenya jechuudha. Leera keenya haala kanaan kontirool goona. Asirraas deebinee gamanarraa harkifnee iddoo kanatti haa dhaabbattu. Kunis asitti haa dhaabbatu jennee dameen kana bira waggaa geenye asitti hin jiru. Waggaa viidiyoo teenya eegalte akkuma agartu kanatti waliin mul'atan wal qixa waan jiraniif deemtee akka asitti mul'ata asirraa eegalee hin jiru jechuudha. Yoo barbaaddee leerri kana eega xiqqaa ta'e jecha iddoo kanarraa eegalee akka mul'atu yoo barbaaddee wal duraa duuba akkatti harkiftee bakka barbaadde irraa agartee leera kan mul'isuu dandeessa. Kuni teekst leerii kan ilaalle haala kanaan ilaalle teekst leerii kan biraa immoo ammas leerii aynaa biraa jira soolid leerii jaanii jira. Soolid leerii kana saayizii ati filatteen siif kireet godha leera agartee soolid ta'e kana. Soolid kalarii ati barbaadde saayizii isaatiif maqaa agartee ati barbaaddeen kireesii godha maqaa asirra yeeloo waan jiruuf jecha yeeloo maqaa san fudhatee fakkeenyaaf yeeloo anaa goonu. Akkuma agartan kana yeeloo soolid waan siin jaa saayizii iskiriinii kee kana akkana jira yoo barbaadde saayizii kanarratti sii godhaa siin jaa saayizii iskiriina keetii guutuu sii godhaa. Yoo immoo agartee akka iskiriin yoo fakkeenyaaf dogongortee iddoo tana si duraa jijjiiramee jiraataate meek koomb saayiz jettaan. Meek koomb saayiz jechuun agartee guutuma iskiriina keetii akka fudhatu yoo barbaadde iddoo tanarra tuytaa akkasuma fudhata. Kalara ati barbaaddeen kireesiif godha. Akkuma agartan kanatti waggaa kireet godhee soolida kalara akkana kireesii godha iskiriina keetirratti. Soolid leerri kun ammaan tan gubbaarra waan jiruuf jecha waan jala jiraa hunda dho'isee jira. Akkuma agartan kanatti yoo amma fakkeenyaaf leera san fuunee gadi agartee waa hunda duuba goone leerri kun agartee akka baakgiraawundiitti nu gargaara. Yoo fakkeenyaaf saayizii viidiyoo keenyaa kana xiqqoo hirrifne haa hirrifnumee saayizii viidiyoo teenyaa akkuma agartan kanatti tiraansfoormii keessa dheenee saayizii isaa iskeela jechuudha. Iskeela viidiyoo teenyaa akka agartan kanatti waggaa hirrifne akkuma agartan baakgiraawundii ta'uudhaan nu gargaaree jechuudha. Yoo barbaadde immoo kontirool Z jettee deebiftee leera kee kana agartee hin cufte ofirraa leera kanaan fuutee gubbaarra deebiste. Harkiftee gubbaarra geessite. Akka gubbaarra jiru kanatti bileend godhuu dandeessite. Akka ammoo oppaasitii isaa isa jala jiru agartee akkasiif agarsiisuuf oppaasitii isaa jijjiiruu dandeessa. Iddoo tanatti tiraansfoormii keessa seentee oppaasitii isaatti hin hirreefte. Akkuma agartu kana.
akka waan agartee aduun irra baatee takka takka ammoo akka agartee kalara agartee viidiyoo keetii kalara agartee viidiyoo keenyaa agartee jijjiiruu dandeessa jechuudha. Xiqqoo isaa gootee haala salphaadhaan control Z jennee duuba haa deebinu. Yoo barbaade haaluma jiru kanatti agartee blend mode isaa jijjiiruu dandeessa. Iddoo kanarra agartee bakka kanneen agartee hoggaa waa'ee editing akka gaarii keessa seennee hubanna 3D'dhaa fi waan adda addaatiif nu gargaara. San keessaa tokkicha kana ilaalla. Kun immoo blend mode jedhama. Agartee leera kee kana agartee viidiyoo jala jiru takka immoo leeroota jala jiru wajjin haala ittiin blend gootu yoo barbaade agartee screen yoo jettee nama fakkeenyaaf iddoo kanarra agartee screen ka jedhamu kun fuudhee agartee viidiyoo jala jiru takka immoo leera jala jiru gubbaarratti akka screen ta'ee fayyada jechuudha. Blend mode isaa as dhuftee bakka biraatiin ammasis overlay yoo jettee akka agartu kana sii godha overlay gootee akka agartee composition akka agartee leeroota kana hundarratti akka overlay ta'uu gootee deebitee yoo ammoo opacity isaa akkatti irrifte akkuma agartuu kana agartee viidiyoon teenya akka waan agartee aduun agartee itti kalara agartee viidiyoo keenya haala salphaa ta'een haala kanaan agartee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo ammaan tana kan ilaallu leera biraa iddoo kilik goonee new layer kan jettu kan new kana keessa dhufne asitti agartee kun solid layer ilaalee jira. Null object yaani kunis leera after effects keessatti directly kilik godhuu dandeenyu. Leera kana agartee fuunee kan biraati hojii walitti hiinee leera biraa san gama nuulii kanaan control godhuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf akkuma agartee moodii kana laalletti kan hunda dhiifnee agartee asitti parent link isa jedhamu jira. Amma yoo agartee leera kana agartee fakkeenyaaf suuraa wajjin walitti agartee haalliin kaa'uun fakkeenyaaf wal bira finne parent linkii kana agartee nan jettiin iddoo sana dhuftee nuul waan yoo jenneen amma fakkeenyaaf nuul waanii kanarra dheenee agartee position isaa jijjiiree yoo jenneen position isaa agartee yoo jijjiiree transform seennee position isaa yoo jijjiiree akkuma argaa jirtan kanatti nuuliin kun agartee suuraa teenya sochoosuudhaaf nu gargaara. Yeroo hedduu agartee waa'ee 3D hoggaa fayyadamnu nu gargaara. Kan biraa immoo leera kanaa jira. Kun agartee kaameraa fi laayitiitti deemnee kan biraa shape layer'idha. Shape layer jechuun akkuma argaa jirtan kanatti hoggaa agartee create goonee leera mataa isaa agartee create nuuf godhee jira. Shape agartee iddoo agartee rectangle kanallee agartee select nuuf godhee jira. Kana jechuun shape agartee screen keenya irratti kaasuudhaaf nu gargaara jechuudha. Hoggaa agartee maawuzii keenya fuunee screen keenya irra geessine waan mallattoo akka agartee urjii kanaa jira. Mallattoo tun agartee akka agartee waan kana agartee create goonu nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kaasuu dandeenya. Akkuma agartan kanatti leera akkana fakkaatu kana kaasnee jechuudha. Erga kaafne booda ammallee yoo gara selectionatti hin deebiin akka ammallee agartee shape biraa kaafnu nu godha jechuudha. Dirqama eegaa agartee fakkii barbaaddu kaafatte takka ammoo shape ka barbaaddu siilte booda duuba deebitee iddoo selectionaa kanarra deebitee kunoo akkatti oliif gad deemuu ni dandeessa. Shape layerii kana jalatti wanni nuti agartee shape nuti create goone hundinuu iddoo tana teessi. Akkuma agartu kanatti rectangle jedhama. Rectangleidha. Ammallee agartee shape biraa agartee create godhuu barbaanne iddoo kanarra tuqnee shape jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf octagon kanarra goone as hoggaa screen keenyarra dhufne akkuma agartan kanatti octagonidha jechuudha. Yoo agartee roga isaa kana agartee jijjiiruu barbaanne mallattoo olii tana kan tuqita siif heddummeessa. Gadii immoo siif agartee xiqqeessa ilaa hanga agartee mallattoo akkanaa create godhuu dandeessu si godha jechuudha. Gara roga afurii jijjiiree roga 5, roga 6,
roga agartee sheepii keetii jijjiiruudhaaf si gargaara mallattoon tuni. Kan biraa immoo akkuma agartan kana malee hoggaa agartee sheepii nuti kireet goone kana kalara isaatii fi gara seleekshinitti haa deebifnu. Fakkeenyaaf roga kana agartee roga 5 roga 8 jettanii immoo kanaan egaa kireet goone booda kalara isaa kana fiilii isaa adii jiraami adii fiil bika jettu sana yoo barbaadde gara kalara barbaaddetti jijjiiruu dandeessa. Asitti kan goone ta'ee jechuudha. Kun istirookiidha. Istirookii kana kalara isaa kalara istirookii keetii kanaas jijjiiruudhaaf akkuma agartan kana gurraacharra jira. Kalara agartee yoo barbaadde agartee kanarra haa goonume. Akkuma agartan kanatti kalarri keenya istirookiin keenya kalara san ta'ee jechuudha. Istirookii keenya guddisuu dandeessa. Haala asirraan agartee akkatti istirookii isaa akkatti guddisuu dandeessa. Xiqqeessuu dandeessa. Guddisuu dandeessa. Kan biraa immoo sheepii biraa mee ammas kireet haa goonu. Asirra gulama cuqaastee irra qaqqabda. Hoolda hoggaa goote sheepii agartee amma fakkeenya istaarii jira. Istaar kanarra dhuftee ammallee agartee istaarii akkuma agartu kanatti kireet goone selekshinii tuul selekt goone gadaafinnu akkuma agartan kanatti eega selekt goone kalara isaa agartee adiitti jijjiiruu dandeenya. Adii ta'a. Istirookii isaa kan agartee hir'isuu dandeessaa. Akkatti xiqqeessuu dandeessaa. Kan dhiisuu dandeessaa. Sheepileeriin kanaaf nu gargaara. Garuu yeroo hedduu ni dogongora. Amma daayirektilii agartee mee fakkeenyaaf viidiyoo selektaa goonu iddoo agartee sheepii irraan kireet goonu kana dhufnee agartee iddoo kana agartee kilik goonee dhufnee akkana goone akkuma argaa jirtan kanatti sheepiidhaan miti kan nuuf kaase. Matakka sheepiidhaan miti kan inni nuuf kaase. Kun akkanatti maaskii godhee jechuudha. Sheepii silaa agartee duraan jala jiru san maaskii nurraa godhee. Kana hubachuudhaaf immoo maaskii hoggaa seennu iddoo kanatti sheepiidhaan miti kireet kan nuuf godhe. Maal inni kireet nuuf godhe maaskii kireet godhee jechuudha. Kanaafuu dogongora akkanaa kan gooneef firraa ilaalaa dileet haa goonu. Fakkeenya dileet goone. Dogongora kana firraa ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma agartee ammallee akkuma agartee asirraan agartee sheepileerii kana agartee kireet godhuu dandeenyetti sheepii kana agartee sheepileerii kana kireet godhachuudhaaf iskiriina keenya gubbaarratti durarratti iskiriina keenya gubbaarratti sheepii kireet godhuudhaaf osoo as keessa seennee agartee asiin kireet osoo iddoo tanaan kireet hin goone durarratti waa takka illee select godhuu dhabuu keenya addaan hubachuu qabna. Ergasii booda asirra dhufnee kireet godhuu dandeenya jechuudha. Sheepii barbaannu kan hundi kireet goona jechuudha. Akkuma agartan kana leerii wal gubbaa jira. Leerri keenya kun agartee sheepii teenya kireet goone leerri keenya kun gubbaarra waan jiruuf jecha kan jala jiru hunda dho'isaa jira. Barbaadu akkatti jala siisuu dandeessa. Kaan jala godhuu dandeessa. Kana gubbaarra godhuu dandeessa. Haala kanaan agartee koontirool goonaa jechuudha leera keenya. Waa'ee bu'uura leeraatii fi agartee akkaataa itti agartee mallattoo aftar effektii itti fayyadaman hammana eega jenne booda amma viidiyoo teenyatti aanuun walitti deebinu yoo gaafii qabaattan koomentii irratti naaf barreessuu dandeessanii laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jaa.